Ganna sadii waqtiin roobaa adda citee godina Booranaa kan horsiisee bultoota hedduu qabu garmalee miidhaa jira. Keessumaa dhiyeenyaas ammas beellee hongee kana hordofee mudate jaarrolee fi daa'imman agaggee miidhaa jira jedhu jiraattonni. Obbo Saalaat Gufuu jiraataa godina Booranaa aanaa dirreetti. Haal jajjabaatee jiraata. Nami kalee ammaan tan fuula hanqinnaan hospitaal keechiis nama afuringa. Nami kun cuftii hanqinnaan achi ciisa. Qabeenyi nu durii qabnu cuf labati. Anu nam durii loon 200 qabu. Amloonki tokkollee nu jiran. Jiraataan godina Booranaa kun haala gargaarsaa irratti illee akkas jedhu. Keerii qarnu wa qarqaara mootummaan maan nu qarqaaru jirmaan wanni nu qarqaaran beekam lafin jirtu. Namichi tokko waan tokkodhaan hin argin gargaarsa kam konni duri ati gargaaramtuun horiin kennu bahe. Bishaan ammaan tan kiiloomeetirii 6 yaanee waraaban. Duddaan nami gaarii ijoolleen dubraa tagoomtu duddaan deemtee nu waraabdi. Jiraataan godina Booranaa kaanis ammas uummatni tumsaa hatattamaa fedhaa jedhu. Dhukkubni beeltii kan kennan nyaata hawwalee uummata fiduu jira. Sanyiin horii badda jira. Sanyiin namaallee ni baddi sodaachuu jirra. Uummata kana gargaaranii bakka deeggarsa horii irra hin deeggarsa malee lubbuu uummata kanaa baraaruu danda'a. Uummata kana bakka amileen carta jirti. Horii dhabee jira, qabeenyi dhabee jira. Abdii waan dhabeefi deeggarsa kanaaf addunyaan deeggarsa barbaadu deeggarsa. Ariifachiisa hatattamaa. Abduu Badiidoo hojjetaa buufata fayyaa aanaa dirreetti. Rakkoo namni tosuu miti rakkoo kun baay'inni uummata Booranaa miliyoona 4 hundinuu beelaa jira miliyoona 4. Gargaarsa hatattamaa yoo hin dhaqqabinillee gara lubbuu ga'e jira. Fakkeenyaaf daa'im tokko ilaalta maal nutriishiniin isaa ilaalta. Ijoolleen tunam diimaa keessa hidhamee jira. Muwaakkii safar shiqila isaatiin gaafa ilaalta ogummaan. Uummati kun gara hamaa gara badii rakkoomtu ga'e jira. Baay'inaan miidhamaa kan jirtu jaarrota. Ijoollee caalaa kanaan miidhamaa jira. Gargaarsi kun asiin durallee yeroo gadi xiqqootu namni hundinuu dhadhaa akka barbaadee fudhatee nyaata maatii isaa waliin madaalaan fudhata. Amma gargaarsi fakkeenyaaf seen kuntaa 150 nama miliyoona 4 maal ba'a. Kana rakkoon ammaa kan jiru. Dargaggoo Jaatanii Boonayyaa dubbii jaarmayaa dargaggoota horsiisee bultoota Afrikaa amma Boorana keessatti hongee fi beela mudatee jiruu fi xiyyeeffannaan kenname diqqaa waan ta'eef uummanni balaa irra bu'ee jedhe kanaafis mootummaan waan godhuu qaba jedhe akkas jechaan kaa'e. Yoo diqqaate ji'a danas dhufu kan amma ji'a gurraan dhalaa haga bitatteessa labsii yeroo muddama labsame fuula tokkotti uummata kun qarqaaramuu qaba. Haga sunitti ammoo yoo fuula tokko akka qarqaaramuu danda'a taate bishaan wanni kaan kasaa barbaachisa. Maan jennaan harkallee qotatu. Uummati kun achiin dudduubatti yoo naannoo ebla sun ga'e yoo achi ga'uu kan danda'a taata harkaan qotatee adoo biroo dubra dhaabatee yoo bisaan jiraatan fidamuu danda'a jechuudha. Kanaaf akka inni haga guyyaa sun ga'utti haala mijeessuuf. Gan biraatiin piroojeektii bisaanii kan dhagsuunitti akka hojjetamuu danda'u godhuu fi inni kaan ammoo fuula adda addaatti daammii finna dammiranii waan tokko jalqabanii jiranii kun akka bahuu danda'uuf tolchanii fi gar biraatiin ammoo horis waan hin qabneef. Karaa inni ittiin qotatee yeroo inni jiraate qotachuu hin danda'uun illee haala mijeessuuf jechuudha. Yoo kan hin godhan ta'e uummati kun akka jirchu fayyuu harkuma nama eegataa jechuudha. Itti aanaan bulchaa godina Booranaa obbo Abdulsalaam Waariyoo hongeen kun rooba waqtii 5 afettaanee kan dhufe waan ta'eef ammas irraa hammaataa jiraachuu dubbatan. Waliigala nama 772 deeggarsa kan barbaadu sun keessaa 604 mootummaan deeggaraa jira jechuudha. Kunam gargaarsa dhaabbiidhaan kennamaafii jira. Ji'oottan 6 murtaa'ee eegida kun uumamee ji'oottan 2 dabre kennameera. Amma ji'a 4 itti aanuufis kan kennamu ta'a. Warra irraa gadaf ammoo deeggarsi dabalataa akka barbaachisu gaafannee eegachaa jirra jechuudha. Komii keessumaa jiraattonni xiqqaachuu gargaarsaa irratti kaasan ilaalchisee obbo Abdulsalaam yoo dubbatan. Harkifannaan marsaa kan irratti mul'atee ture. Kunis waliigaltee warra midhaan dhiyeessuu fi warra tiraanspoorterootaan wal qabatee baay'inni nama gargaaramuus warra federaalaatiinis wal qabatee ragaan akka diqqaachuu qabu waan jedhutti wal falmiin ture sunirraa kaa'amee tiraanspoortiinis wal qabatee harkifannaan duraan haga uummataatti deemuu qabu sentirii aanatti bu'aa ture. Kunis sirratee haga gandaatti akkaataa deemamuu qabuun kilaasteraadhaan kennamuu qabu jenneetiin waliigaltee ergeennee jirra. Harkifannaan uummati kaasirriidha. Amma immoo sirraa'ee hundi isaa ol faan dhufuu jalqabeera. Aadalee akka aanaa goomolee aanadhaas raabsaanis amma jalqabameera. Aanalee irraa gadafanis midhaan amma seenaa jiran atattamaan uummata bira akka dhaqqabuu qabu kallattii kennee hordofaa jirra jechuudha. Obbo Beenyaa Dureessaa Buusa Gonfaa Oromiyaatti Direektara Duraa Akeekkachiisaa fi Saaxilamummaa Balaa Hir'isuuti. Nama naannoo 800 gaafateera godinni. Kanaaf 604 kan ta'u. Even mootummaan Itiyoophiyaan jedhamu NGOf kennee isaa naannoo sanatti achumatti taa'amee aanaa 13 qabu. Aanaa kanaaf uummata kanaaf deeggarsi taasifamaa jira. Dabalataan kan gaafatames ammas naannoo
263 kan ta'u kana amma nu bira ga'eera kaleessa malee hin gadda ergameera isas gaaffiin dhiyaatee dafamee akka deemamu ta'aa jira. Amma nyaata qofaa miti karaa bishaanis karaa fayyaas karaa qonnaas naannoo sanatti maal hojjetamuu akka qabu tokkoon adda baasnee amma federaala hoggansa sodaa balaa waliin taanee akka federaalaatti mari'annee ba'aa jirra waan ta'eef waan danda'amu hunda naannoo Boronaatti imerjensii kana irratti hundinuu akka hirmaatu kallattiin taa'ee akkasitti itti deemaa jira ammaaf. Obbo Beenyaan akkasumas itti aanaan bulchiinsa godina Booranaa obbo Abdulsalaam Waariyoo beelarraa kan ka'e lubbuun namaa darbuu akka quba hin qabne yoo himan kan jiraattonni sababa dhibee beelaan wal qabatee mudataniin namni miidhamaa jiraachuu eeraniif garuu tumsa hongee kana keessatti qaamoleen dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan du'a hambisuuf carraaquutti jiraachuu VOA'tti himanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.